لا أكن لا بيت أنا من السوشيال ميديا كن هدون فورمشين مرقاتو نمني كابونا مراسا بيت أكن ما فودي دبي أول مرة فودي أفرسو ماله نمن ما فورمشين مرقاتو يوكا سرايو أتو كم فودي تين دبي كنا ببلسو نما مراسا kun ammoo too harki caalu akkanumatti walumarraa dhagee kun osuma karaa deemu dhagee kun kaleessuma viidiyoo masan irraa ilaaleetiin haasaya malee gammaatti yoo atis gabbaatee wanti dubbatti hin qabdu beekta. Amma warri beekta namni mana murtii tokkoyyuu yoo waa murteessu yaada nama lamaaniitu fudhatee ka himataa fi himatamaatis fudhatee murteessu. Amma maanu mataan kiyya ita video sannin daawwadheetiin akka ati naa himteef akka video sannin irraa dhageeffadhee dhaariyoo wal bira qabu baay'ee dubbiin addaan fagoo jira beekta. Kalaas liibiin seenaa kootu feesbuukaan seena. Tiktokii bana yeroo masan namni kumni tokko kumni lama yoo nu daawwate malee yeroo achirraa baanu viidiyoon achumaan bayaa waan ta'eef kan feesbuukii kun nama hedduu bira sii ga'uu danda'a. Yalla kootta iyya biibii seeneen jira. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtan ilmaan Oromoo warri feesbuukii kanarra argamtanii dubbii akka kaleessaati taatee magaalaa Dubaay keessatti taatee miidiyaa kana raasaa jirtu jechuudha. Namoonni hedduun amma anumarraa jalqabee dubbii oofuu malee waan ta'amee fi akkaataa dubbiin hubanne amma hedduun keessan jechuudha. Kanarraa abbaan dhimmaa kun as jira. Abbaan dhimmaa ka namni doorsisaa jiru kan maqaa balleessaa jiran dubbiin kun maqaa balleessamoo hagasuma dhugumaan haga ta'ame sanii kana abbamarraa dhageettanii. Kanaafuu viidiyoo kana jechuudha namni hundi keessaniyyuu waliif sheer godhaa anaaf osoo hin ta'in namni dhugaa dhaga'uu feetu jechuudha amshee kan fedhes haa ta'u amma maa Oromoo nyaattanii maa waan nyaattanii osoo ta'in namni dhugaa dhaga'uu feetu jechuudha. Abbaan dhimmaa kun as jira dhufee haa dubbatu yaada isaa jechuudha. Yaada mucayyootis kaleessa dhagaa turre yaada isaatis ni dhageenya galee amma akka inni jedhutti namni waliin jiraatu tokko jechuudha. Namni waliin jiraatu tokko jireenya isan keessatti wayita dalagaan qabne wal qarqaaraatumaan jiraata beete jireenya jechuudha. Mataaf miila olii qabaa jiraata. Manni an irraa ijaaradhe hin jiru, makiinaan an irraa bitadhe hin jiru. Yeroo waliin jiru sanitti waliin nyaataa turre wanta waliin nyaataa turre yoo haga wal dhiifne kafalii kan jedhu taate yoo danda'een kafalaa yoo dadhabdanarraa kafaltanii jedhaa jira jechuudha mucaan. Waan kana ta'eef viidiyoo kana mee please hundi keessan jechuudha sheer godhaati nama hedduu biraan gaya. Mucaan haadhu dhukkee irraa kaafna warri gaafii qabdanis addaan haadhu baatu dubbiin beektaa ajandaan kun goora bamu ajandaa baay'ee fokkataadha beeta akka inni lippistiikii dibatee dhufuuf daawaa isin godha shamarran jechuudha. Mee warra biyya arabaa kan akka mucaan lippistiikii dibatee dhufuuf daawaa tokko isin godha. Amma shamarran biyya keenyaa yaa obboleewwan keenya sheen isin gorsee akka amantii keessaniitiin isin gorsanii isinillee arrabsanii gara hundaanuu erga dadhabamdanii amma mee akka tokkotti isinitti himaa furmaata tokko jechuudha. Mee haga inni dhufuuf isinitti himaa sheer walii godha. Anaaf osoo hin ta'in namni dhugaa dhaga'uu feetu jechuudha. Namni afaan isaa irraa dhaga'uu feetu qofti sheer walii godha. Shamarran keenna shamarran biyya Dubaay kana jette amma wan nyaachuun ijaazaa wal buufachuun galee akka malee wal godhuun duraan kan inni baratame gara Suudiif Kaayiroo kana ture beektaa. Suudii kanatti kaan shortaan fuudhee basaasee kun ammoo jireenyummaan asitti itti hadhaa'ee kun ammoo tuyyuu homa kanayyuu quufee nafaan gadhaatee jechuudha. Beeki namni tokko waan tokko yoo keessa tureedhe ni jibbisiisa. Nafaan gadhaatee quufee ofirraatti dhiise gariin. Akkasuma warri Kaayiroo kana jirus haga baxaraanee waan ta'u hunda ta'ame wanta hin taane maras ta'ee quufeetti dhiise. Amma ammoo fireeshota Dubaay kana dadhabaa irra daa'imman irra. Fireeshota Dubaay kana jechuudha warra Suudaan kanarraa irraa xalabanii fidan kanneen daa'imman irraa dadhabaa jirra jechuudha. Shamarran keenya ammootu furmaanni isin godhuu qabdan maalidha? Shamarran Suudii kanarraa
fakkeenya fudhachuu qabdan akkuma xalabaa baduu ijoollee Suudii irraa fakkeenya fudhattan akkuma biyya Arabaa deemu ijoollee Suudii irraa fakkeenya fudhattan gaafa walloltanillee jararraa fakkeenya fudhachuun barbaachisaadha beektan mana barnootaa keessan ijoolleen Suudii amma shamarran Suudii jira waan ajaa'ibu tokko wallolanii wal dhiisuu miti yooma shortaan tokkocha asii fuutee qabde san achiin biloogitti ol darbitee ka alatti hafe janaa janatti ammootu ka Dubaay kana fooqii darajaa 4 irraa of furguggeessuun yoo inni irraa qabameetiin jedhee hicciitii duraa waliin dalagan guutuu isaa gattanaattanu amma warra fireeshota Dubaay kana jechuudha sigale amma warra Suudii kanarraa fakkeenya fudhadhaa isiniin jedhaarranu jararraa baradhaa amma ijoolleen Suudii kun warra tamaari bichaadha yoo ijaazaa yusii buutu wallaahi warri Suudii kun jechuudha yoo ijaazaa yusii buutu waan taaskii kafalattu qofaa fi boorsaa qullaa boorsaa yoo achi ilaaltu biraa kana gaa amma jechuudha warri ammaa kun ka durii san dhiisi warri ammaa kun tamaaree jira beektaa ijoolleen Suudii tamaaranii jiran boorsaan inshaallahu ta'ala yoo achi ilaaltu haga biraa kana guddata yoo ati irraa fuutu garuu wanti achi keessa jiru waan fuula dibatan waan qeensa dibatan waan nyaara kana dibatan waan rifeensa dibatan waan agartee kana ka inshaallahu ta'ala makiinaanuu baateen dandeenye kana shaantaa guddaa kanatti gannayxeetiin baattee deemti jechuudha ammootu kun baroomsa isiniif ta'uu qaba amma warra Dubaay ijoollee Suudii kanarraa maaf fakkeenya fudhanne amma warri Suudii kun nyaatamee quufee jechuudha gaafa kaafateetiin ijaazaallee deemuu barbaade mallaqa isaa asii fuudhee biyya hawwalatee waan taaskii keessa kaatee yookiin hisaaba jechuudha waan achitti nyaatan hisaaba ofumaa isaatti hasaabee yoo guyyaa torba bulee nyaata yeroo meeqa nyaannaa meeqa fin'aa kan jedhu ofumaa isaatti tinki godhee jechuudha birrii waan haga nyaatu sanii fi waan taaskii kafalatee deemu san qofa fudhatee boorsaa guddaa kana jechuudha inshaallahu ta'ala ka qomatii kiyya caalu kana ceekuuf fannifatee dhufa jechuudha yoo ati irraa fuutu boorsaan bismillahil kariim kana qalama ka rifeensa dibatan adda jira ka nyaara dibatan adda jira kana isintu beeka kaachuudhaan hin beeku kanumaan ol guutamee jira ammootu warri Dubaay kun jechuudha yoo waggaa 4 mana madaamii turte gaafa kaafattee ijaazaa deemuu barbaaddu waa waggaa 4 kana boorsamatti fuutee deemtiin osoo biyya san deemne yaannu ko wallahi dhiirri koo maal isinii godharee mallaqa akkana jiru kana argee anuun dhiisu isa dhiisiiti mucaa mataa firii san dhiisiiti anuun dhiisu mataan kiyya jechuudha osoo mallaqa akka isan osoo argaddeema oh my god fuudhee dhukkee irra kaasu kanaafuu timirtii irraa fudhaa jechuudha akkuma xalabaa baduu ijoollee Suudii irraa fudhattan gaafa ijaazaa deemuu barbaadan ijoolleen Suudii akkamitti ijaazaa deemti jettee kana irraa barachuun dirqama keetti galee amma ka wanyaachuu fi erga wanyaatanii wal abaaruu waan biraati beeta amma dhiira komatu waan biraati dhiirri tokko giddii mallaqa keessirraan fudhatu galee gaafa ijaazaa bira dhaquu deemtullee mallaqa fidii koottu kasin jedhu hin jiru yoo because erga wal xabbastanii taraa 4-5 wal quuftanii erga mallaqatti achi tartanii jechuudha jaalala nyaatanii fixanii gaafa mallaqa nyaachuu jammartan qofa birrii haganaatti nu barbaachisaa gana fidii kootu sin jedha kun dhugaa jiru jechuudha ammootu iyyuu gaafa jalqaba wal bira dhuftan nafsi matee takkatti inshaallahu ta'ala muka algaa qabatee warwaatee halkanii guyyaa iyyee qorra keessa ala bulee akkasitti miseenjarii kana keessa waa daawlood godhachuudha gaafa rabbiin laaffisee sanuu waggaa meeqatti laffa'e kanaafuu ati gaafa dhaqxu akka ijoollee Suudii kana dhaqiisiin jedhu jirra yaa obboleettii teen eegale amma mucaa isinii fidaa mucaan haa dhufu waliin haasayaa ture jechuudha reefi waliin haasayaa ture isinii fida jechuudha in haasofiina dhugumaan dubbiin akka jedhamu kana moo amma inni akka jedhutti yoo waliin jiraatee namni gaafa adda akkuma wal jaalatuun jiru wal dhabuun jira yoo ammootu gaafa wal jaalatanii wal dhaban sana amma shamarran keenya please bakka kana ina bakki isin doon gortan wayta wal jaalatan waan qabdan guutuu osoo golatti olin hambisi wal agarsiisaa waliin nyaataa turtanii gaafa ammootu iyyuu jaalalli sun isin jidduu fuudhame kana kafaluu qabda kun waan hin danda'amu waytima jalqaba gara jaalala kanaatti deemtan waan haganaa nyaachuu qabna waan haganaa kaachuu qabna yookaan tarii jaalala kana keessa shayxaanni seeneetiin fashalaa'uu dandeenyaan kun barbaachisaadha isin irratti jechuudha ammootu inni manaan sirraa hin ijaaranne amma akka inni naan jedhetti jechuudha yoo kasisoo bullee taate yoo kana sobullee taate jechuudha afaan isaa irraa hin dhageenna manaan fuudhee irraan ijaaranne makiinaan irraa hin bitanne
asii kontiraataan Suudaan irraa fuutee na fiddee amma afaan isaatiin isa waliin haasaa ture. Suudaan irraa kontiraataan fiddee kontiraata isaa san fixatee gaafa inni gara barraa ba'uuf deemu jechuudha. Gaafa inni kontiraata isaa san xumuratee gara taznaanna'uutti imala jalqabu hintaloon aarifa beeta amma isin caalte amma warra feesbuuka kana warra koomantii kana jalaa naarraabsu kana caalti hintaloon viidiyoo waraabattee doorsisaanii turte sii galee wanti ta'e waa hedduudha amma akkanumaan dubbiin isinaas ilmaan feesbuukii kun jechuudha wanti ta'e waa hedduudha mucaa daa'ima jechuudha erga xalabaan fiddee waan silaa inni qabu guutuu irraa qoqortee boodallee viidiyoo waraabdee doorsisaa turte intaltu akka boottusan hin jirtu wallahi intaltu akka boottusan hin jirtu intala aarifa shira shirumaan cabsanii mire shira shiraan cabsan qawween cabsan akka jiran san shira shirame innis shira itti shiree erga viidiyoo jala dileetee booda gara konsartii bobba'uu gara tiktookii gubba sirbu amma namni hundi isaatu wayta tiktookii kana gubbatti sirbu homa nagaa qabu seetan amma namni hundi isaa keessi isaa madaara nama gubate bijjatu miidiyaa gubbaa jiraata mucaa wayta tiktookii gubbatti akkasitti taap argau bannaa taachoo mattinaal taap argau itti godhaa jedhu nama nagaa hanju ammootu keessi isaa gubataadha daa'imni halkanii guyyaa ittiin doorsifama siigalee viidiyoo kanaan jechuudha yookiin poostii fa'aarra geessiteedhaan amma akka inni naa himetti poostii irra geessite mata duree itti barreessite yookiin ol darba doorsiis haganaa irraan geessaa turte jechuudha. Intaltillee intaluma rabbi abaaree weeti amma yoo erga akkana taate amma kun gaariidha jecha gaariidha jedheetiin fudhataan jiran intaltillee tama rabbi abaare nama tokko qofatti muruun hin taatu beeta nama badii qabu hundaa itti muruun barbaachisaadha. Jaalalaan mooyuu dhabdeetiin mucaa daa'ima inshaallah ta'ala erga xalabaan fiddee uf bira geessitee jettee booda viidiyoo irraa waraabbattee namni hundinuu beeki wayita baadiyaa irraa magaalaa seenu amma isaa Dubaay dhufee miti namni tokko wayita baadiyaa irraa magaalaa seenu jireenya itti jijjiirama inni ammootuyyuu Suudaan irraa dhufe inshaallah biyya kubzii gogeettii fi fuulii bafattaa nyaatan jechuudha fuul bafattaa kana nyaatee achumarraa miseenjarumaa fi iimoo kanarraa tirfii haasa'u malee jireenya magaalaa kanan agarre sigalee araadaa kanniin waliin baran jechuudha intalti ammootu nama isa dura araadummaa kana keessa ture natti fakkaate akkuma inni dhufeen qaxirraa goote jechuudha viidiyoo sigalee qaxirraa goote ittiin doorsisaa turte jechuudha waggaa lamaaf gabroomsite ammasiin ammishee akka fedhallee yoo taate jechuudha erga waggaa lamaaf gabroomsite booda innillee shirri shiraan cabaa shira itti shireetiin erga cabsee booda shira sun erga harkaa diigame gara konsartii deemu gara sirbuutti bobba'ee harkaa gale inni ammishee amma ammootuyyuu kun amma waan gaariidha jechuu miti warri feesbuukii kun nama wal jaalatu jidduu seenuun barbaachisaa miti amma isaan erga sooshaal miidiyaa gubbaa irra fidanii jedhameeti malee yoo danda'amee jedhe amma isiin hanga humna isiitiin yaaltee jirti haga koree 11 star ofiin jedhu tokkin jechuudha humna tiinii tokko jira Dubaay kana keessa jechuudha 11 star jedhama 11 star kun gaafa dhaabbatu miidhamtoota keenya qarqaaru warroota biyya Dubaay kana keessatti balaa garagaraatiif saaxilan qarqaaruudhaan dhaabbatee jedhan garuu intalti iyyannoo guutuu gara koree 11 starii fi hooggantoota haga gubbarraa kaasee Abu Dhabii irraa kaasee haga Sharjaa fi inshaallah wanni kana guutuu waliin geettee jirti garuu milkaa'uu hin dandeenye inni nama walii galtee qaba beete yoo qondaalota walii galtee qabaatte haga feete boottee imimmaan keessan hin fudhatamu haga feete bootte mootummoota walii galuu si barbaachisa akkasitti isiin hanga humna isiitiin yaaltee waan gootu dadhabnaan miidiyaa gubbaa baafte erga miidiyaa gubbaa baasanii wanti miidiyaa gubbaa bahe hundi waan nama hundaati waan ta'eef karaan sirrii akkanatti badiin jira dogongorri akkana jira jenne nama hundayyuu kan badii balleesse qixxee itti muruu qabnaa jechuudha amma namni kun isirra goree isa arrabsa kun ammoo isarra goree isa arrabsa kun sirrii miti isinis hagana balleessitee jirti ilma namaa koo bar biyya firiidamii haga tokko qabdama biyyoota arabaa kana keessaa haga tokko firiidamii kan jiru Dubaay viidiyoo waraabdee mucaa daa'ima waggaa lama guutuuf gabroomsuun kunuu silaa osoo beeytani osoo nama dhugumaan mirga dhala ilma namaatiif yaadu taate warri isiif boottan kunis isaafis booyaa turtanii jechuudha booyuu qabdan ture garuu uummanni fuudhee garuma isaa qofa achi gargalche kunillee sirrii miti akkasii fudhadha
itti aansaa mootuyyuu yaa shamarran kenna amma akka nam tokkootti jechuudha akka gorsaatitti nama wal jaalataa turtan tokko gaafa wal qabde wayita wal jaalattuyyuu kunoo waan guutuu isaa wali agarsiisa sigalee qullaa kee amma namni qullaa haadhaaf abbaa ofii wajjin hin ciisu qullaa kee waliin ciisaa turte erga wal dhabdee booda miidiyaa gubbatti gabbaate agana na nyaatte mana kiraa irraa kafalaa ture suufa irraa bitaa ture maalii godhaafi ture kun booyummaaf barbaachisa jalqabuma namni hundinuu ni beeka akkuma jaalalti jirtu jibbaan ni jirti jedhee namni hundi isaa ni beeka kan gaafuma jalqabaa jaalala kana keessa osoo hin tattarin gaafa wal dhabne wal jibbituu jira gaafa wal jaalanne wal jibbituu jira jetteeti waan silaa kennuuf hin qabne kennuufi dhabutu irra jiraachuu amma mee biyya arabaa kana amma shamarran biyya arabaa kana namni durbummaan irraa fudhatee dheeboo hin jiru birri hagana na nyaate maaliif jaalalli birri hagana mallaqa hagana jaalachuun namnummaan tokko jechuudha ebaluun kiyya dubrummaan irraa fudhate ebalu jaalala narraa fudhate qullaan hambise kadun jiru amma isiin onnee kiyya tuu duu kana tare jettee booyaan jirtu barikoo wanti garaas nyaatu jechuudha jaaladhee isa yoon argatiin uf ajjeesaa jedhaan jirtu mallaqa narraa nyaatee jedhaa jirti kun rakkoo mallaqa narraa nyaati sun ta'in jaalala na booji'ee soo jettee irra birmannaa argatta osoo gara birmannaatti illee yoo deebite amma viidiyoo isa jiraatu wallahi share godhuu diddan kaakuu waan akkamis ni godha mucaa share godhuu diddanii yoo isin sharing godhin nama ganaa irraa maal goona fenna tiktook irratti isiniif hinnaa booda jechuudha tiktook irratti ka dhageeffata kun ammootu viidiyoo inni dileetama jechuudha tiktook irratti isiniif hide booda share godhuu diddanii akkamis ni godhan daqiiqaa 10 guutuudha sharing goone gammaatti nama afur qofa share godha nama ganaa nama 130 yoo ilaalu kana keessa ummata isin bara ummata mataa hin qabne laala ummata yoo namni imma biraa keessa isiniin tattaru qofa sharing kun mallaqa isiniif fakkaata an sharing irraalee dantaan qabu booda tiktook irratti isinii dhiyeessa amma yaada kiyya isiniif isin gorsaa amma isin jechuudha shamarran kennaan amma isin naaf obboleewwan kiyya amma intala warra aabbilee kiyyaa kun meechayyoon tun eessa badde samoona kana feesbuuka kana gubbaa akka liivii waraabne qoqqobbiin sirra kaa'ame gabrummaa jala jirti na fakkaate illee miskiina walla qoqqobbii irra kaan na fakkaate siif almannaa rakkoon qabu abshee rabiibtitii amma obboleewwan kiyya isin gorsaan jechuudha shamarran kenna akka nam tokkootti amma isin gorsa mucaa isiniin dhiyeessu isin hima isiniin dhiyeessu booda tiktook irra koottaa amma isin gorsa akka haga tokko jechuudha yaa obboleewwan kiyya nama erga wal jaalattee erga bira dhaquu barbaadde fakkeenya shamarran suudii kanarraa fudhadhuuti akka ijoollee suudii kana bira dhaqila amma jaalala jechuun suudii kana jira dhugaa isin jira amma samoona kana yoo haga shortaan hammaattee galchaan dhabame kaan namni was sodaatee manni ijaazaa guutuun cufate malee wal jaalatanii gaafa wal bira dhufuu barbaadan kunis mallaqa isaa isin biyya hawwalate waan akka mana kiraatiif taaskii kafaratan qofa fudhatee wal bira dhaqaachuudha jaalalli gara mallaqaatti geeddaramee jira namni mallaqa qofaaf wal jaalata kanaafuu jabaadha dalagadha erga waliin jiraatanii booda waan duraan ta'aa turtan gabbaatanii miidiyaa kanarraa nutti lallabina nusin erga isin gabbaasuus hin saalfatini nu ammootu tokko hin saatiluun saalfannu jechuudha yoo amma viidiyoon keetis kana bira ga'u taate kaatii uf waraabuun saalfatinaan poostatuun saalfadhu ol darbin kana isinin jedha mucaa isinii dhiyeessan tiktook irra koottaa hundi keessaniyyuu bataam ነው የሚወዳችሁ ሼር ጎዱ ዲደኑ መጣ ናላ ታየ osoo ሼር ጎተን isinii fidesina ሼር ጎዱ ዲደኑ tiktook irra koottaa achirra wal agarra namni yaada irraa qabus ka biraatis kan taraa itti taruu barbaadu jechuudha erga isiin jalaa baatee ka biraa ni jira miti yaalallisuuti jira inni ganaanyaachuu amma mishee tiktook irra koottaa bataam ነው የሚወዳችሁ ummata kasaaraati isin ummata kasaaraati nama sheeriin mallaqatti fakkaata achirra wal agarra bye bye